Sharafni maallaqaa gabayaa gurraachaa meeqarra akka jiruu fi meeqa akka qannase meeqa akka dabale akkaataa bilbiluma keessaniin birriin hangi isin biyya ergachuu barbaadu sun birri Itoophiyaadhaan meeqa akka isinii sharafu biyya barbaadan illee yoo jiraatan jechuudha. Hangi isin ergachuu barbaadu sun Itoophiyaatti meeqa akka isinii sharafu akkaataa biyya kuu dandeessan isin barsiisu osoo nama tokkoon gaafanne jechuudha biyya barbaadan yoo jiraatan bilbiluma keessaniin. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun jalqabaan hafaa turan hordofa. Aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuun isa barbaachisa. Aappii kana akka buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kan tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalaadha sinii baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu haala tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitii sibidaa asirratti koo tura tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee saa raa faa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kan sibidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa loltaa gad deemtu loltaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti kan namni maadhaan kan barraa yaappii suuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood kan turtii daawulood taasistanii aappii kana biloo kan irratti kan buufatanii ayyaa daawwatan kiyya aappii kan buufatanii egaa galtanii aappiin kan haala kanaan sibiba namaa kan olii kanarratti alaabaa biyya jirtanii ni filatanii jechuudha kan gadii kanarratti immoo Itoophiyaa filatanii achi booda fakkeenyaaf birrii hanga biyya ergachuu barbaadan san ni barreessanii jechuudha fakkeenyaaf anuma riyaal suudii tokko barreessanii itti agarsiisutti tokko barreessanii riyaal suudiidhaa Itoophiyaatti meeqa isiniif sharafamu haala kanaan as jalatti biyya kuu dandeessan jechuudha ni galee bifuma wal fakkaataa ta'een biyya barbaadan illee jiraatan jechuudha kan walirratti birrii hanga biyya ergachuu barbaadan ni barreessa jechuudha tokko ta'ee kuma tokko ta'ee kuma lama ta'ee jechuudha achi booda immoo jalatti Itoophiyaatti meeqa isinii sharafamu yookiin immoo birrii Itoophiyaadhaa meeqa isinii ta'u as jalatti beekuu dandeessanii haala kanaan adda baafachuu dandeessan.